gaazaa akka biyyan galle ka karaa cufe mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu uummanni waan godhu tokko hin qabu jechuudha. Amma maaltu furmaata? Furmaanni maali? Furmaanni birrii konkolaataa ijoollee Harargee kanarratti. Konkolaataa ijoolleen Harargee bitte konkolaataa itti gurgurame. Birrii miliyoona 1,800 lafa jiru kanarratti birrii sankara biyyaa erganii akka waan konkolaataan ijoollee Harargee bitte lafa jirutti ummanni sikkoo mandootiif ummanni birallee abbaan barbaade birrii irratti dabalee miliyoona 5 konkolaataa bareeda jira jedhan. Miliyoona 5 konkolaataa bitu isinii taya. Arreefii kana Ustaad Ibsaa dawwale icciti waan namni naan jedhalee dubbachuu hin jaalatu. Namallee waraabwa. والله كقدتي مخلو ربي كاتمانا هجلس وانا انجد اني امتك يا امتك امتك الرادلن امتك اورومو امتك اسلاما كنن اثنا كنن يوكو كولاتا سنغور غربتله ربي النار رزقني ان بريسا قماش امتك هرغي كركته كنن قماش امتك shirka karakkate addaakire miilumati yandeema duraanuu hin qabu nama yoo osoo qabu dhabetu rifata malee wanni itti dhagamu jiru kana yaadeenaan jedhe saniyyuu miti jedhe ijoolleen keenna ka arsiitiif Harargee osoo asirraa wal arrabsan ijoolleen kiristaanaa keessan dhufanii naan jedhe wallahi afaan ufite keessan dhufanii ati heeyyamamaadha nutu konkolaataa sii bitaa naan jedhan jedhe insaan fadhe jedhe ana janda haa ta'u fi maxxansine jedhe waan san posting goone jedhe konkolaataa lee barbaadee miti jedhe bakka deemu hundatti gizee daawwaaf deemu gizee biyya namaa deemu konkolaataan uummanni sii bite meeti konkolaataan sii binne meeti konkolaataan ijoollee Harargee sii binne meeti yani eengaddu kana bakka hajjiitti dirree Arafaa silaa namni rabbiin kadhatutti namni dilii dalaga rabbiin kadhatutti ana uummanni nagaa nagaafatee ka'e konkolaataan ijoolleen Harargee sii binne meeti jedheen namni nagaafata taa'uuf ka'uu dadhabe bayuuf galuu dadhabe wanni kun kenna hawaasni naa kenne hawaasni guddaan kun naa kenne kanaaf ofirraa dubbadhee malee ani konkolaataan barbaadu jedhe miila rabbiin kiyya naa kenneen deemaa ture miila kiyyaan deema duraanillee konkolaataan qabu maattu narraa irratti hin barbaadule duraanillee naa bitaa hin jenne rabbi isaa naa kabaju mootu siif malee naa kennan rabbi naan irree gurguradhe galchuu dadhabe hin barbaadu jedhe wallahi kuna yeroo jalqabaati barra bilbilee arraa wajji guyyaa lama qofa walii bilbilee jechuudha gaafraa waa'ee galchuutiif walii bilbilee haa ta'u hin beeku arra guyyaa jalqabaati lammata jechuudha isaa amma uummata kiyya ijoolleen keenya Harargee warri bittaniif illee galatooma warri mootu guruppii ijaartanii baale haga booletitti Ameerikaa irrallee garee hidhattanii galchuuf xaarii gootanii birri miliyoona 2 isinii guutuu dide warri kumaa fi birri 154 ergitanillee odeeffannoon nu gaheera galatooma warri 300 walitti qabdanillee galatooma warri kophaa kee Ameerikaa irraa hin galche jettee ilaa riyaala 4,000 Suuditti ergitellee galatooma hunda keessanuu odeeffannoo qabatamaa irra geennee dubbataarra jechuudha akka doktorii hawaasa kanaa baratee tokkotti galatooma amma waltaanee kida birri miliyoona 2 lafaa qabna miliyoona 3 yookiin miliyoona 2 walakkaa qofannoo hafe konkolaataan bareedduun konkolaataan akkaafamma birrii lafa jiru kun birrii lafa jira ustaaza gaafadhee dhufe kuno birrii konkolaataan ittiin gurgurame lafa jira isin galame birrii qophaa'ee lafa jira birrii ummata Harar konkolaataa ummata Harargee akkuma gurgurametti lafa jira sanirratti waan qabnuun hirmaannee torbaanuma gara keessa waan guyyaa 7-9 guunne keessa ustaaza konkolaataa haa binnu ummata miirammasa kamu isinii taya birrii kennitanii 5,000 1,000 10,000 kennita an 50 galchaati meeqa galchitan ala buttushtush meeqa galchitame an boruganama 50 galchee risiitii isinii maxxansa ati namni 2,000 jirtu kun meeqa galchita akkaawuntiin isinii banama akkaawuntii girrigirrii hin barbaannu maqaa Sheekh Sa'aadii fi maqaa Dr. Kiyaarin ganama isinii maxxansa hin banama Dr. Kiyaar 50 galcha jedhanii ufiinaa dawwalan Dr. Kiyaar eenyuun beeytanii amma Dr. Kiyaar namni beeku jira hin beeytanii Dr.
هذا كم بيكو مسكين نوجر كنا أجرا في وجرا كده دكتور كياري إلما حاجي إبراهيم إلما حاجي إبراهيم كشهاجيت أوك شهاجيت كشهاجيت أيه غلطوما أكاونتين مكاجر لماني تلسيني بنام غنما شسادي متصل فيسبوك ثاني رتي نولله متصل كيار بشريت ككارتونا بعدومتي سيودان ده كوما كوران كوما شوان كارتونا رابوفة نوها غرغارو إسامة دبي جرا كدبي جرومت كيار بشريت وصفه وان ده تنبر هذا بتو شغله هاتاتو أكاونتين دبي جرتي مال مكايتي تنبنا ما متي إنسان مكاش سعد في مكا دكتور كيار شهاجيتين غنما أكاونتين سني بنام أما لفت يجو وسموان كرت والمور منو لفت إيته كنافون دي كيسان دوبه بربانو بري إدن حركات كوبي فدا سلا غرغار ست إيدت بري فتري عايسوا إبسان بريسرت فول ميديا سترت بريستر أبتني كرا تيك توك تلني حاسا قد أجرتني غري كيسني ورا غرغرات كيستي فانا رمضان نمني هاتي ماكينة إبسا غرغرات انجرو يو غرغراميلي أباتو غرغرامي ماكينة إبسا ركوك أبدو أك إني كوماتي كنامت إما تولالتي غبايا أبارتي وتا أك أورومون جتساني ملي gadis isin taruu baattu dogongorri akka amma ibsaan itti kaa'e kanatti hin jirtu hubadha. Tokkoffaa ani waa'ee makiinaa kanaa gadi fageennan hordofaa ture itti dhiyeennan. Haga quba qabutti eega makiinaan Sheekh Amiin Ibroo biraa fe'amte ta ibsaatummaa fe'amuu dhabde jedhee jala bu'ee hordofee sababa hedduu dhiyaataa ture. Ani isaan akkuma isinuu beektanii walitti dhiyeenyaan qabnu walitti dhufeenyaan qabnu isaan kallattiin mari'achuu waan dadhabeef warroota inni itti dhiyaatu warroonni inni ofitti qabu hunda dubbisee akkanis obdanaan hin jenne nama jiru ragaa godhannaa Haydar Abdii bilisummallee haasofsiisee makiinaa kana tiimiin kiyya ni galchina jedhee gaafa jiddaan dhufe tokko Harargeen makiinaa naa bitte Arsiin makiinaa maanaa galchuu dhabdan jedhee dubbate ibsaan jechuu namni natti yaada kanarra dhaabbadhee ummanni makiinaa kana bite mumkin humna itti dhabuun mala jedhee namoota waliin jiru waliin haasofnee makiinaa ni galchinaaf jennee Haydar illee dhaqnee dubbifne makiinaa kana nin galchaa fi makiinaa ibsaa ka Sheekh Amiin Ibroo biraa fe'amee ka isaa maal ta'ee inni illee akkana jedha jechuu dhaga'ee jedhee dhiisii namichillee sin fedhu makiinaa kana sii miti Abiyyi Ahmad galchuu hin danda'u naan jedhe maalirra dhaabbatee odoo sababa gara garaatti lafarra harkisan waan sana sirra dubbatuun barbaadu mootummaan Itoophiyaa seera haarawaa baasee makiinaa elektiriikii malee makiinaan beenziraa akka hin galle uggure gaafa Sheekh Amiin Ibroo fe'amtu san sababni duubatti hafameef maali jennee ilaaluu qabna. Tokkoffaa qaamni makiinaa kana bite galchuulee isumatu qaba. Lakki binnee galchuu hin dandeenyu yoo jedhan nama as waamanii jedhan nuti hagana deemne tahafte amaanaa makiinaa sheekaa fi sheekalee isinitti kennine galchaa fi nuun jedhee yoo nu dinne nutu